ሌላውን በስራት በዱላ ያንጫጫ ዲሞክራሲ ላልቻወጣ መግለጫ ነገሩ ከሆነ ዲሞክራሲ ምርጫ አላም ቢያረጉት እንዲያው በድምጽ ብልጫ ከኦሮሞ ሌላ ማን ያነሳል ዋንጫ ቦረና በረንቶ ኦሮም ትቻደለ ኖበለ የኔ አራፊ በሩሌ ኦሮሞ ያረዳ ሴና ጉያ ከለ ወጀ ገብሮን ፈቱ ተርካንፊ ሀበለ ጫሊ ጀለንጎ ለፌ ለፈቱሌ harka muraada fi harma muraanole addunyaa ranjiru gochisuun nu malee gabrummaa miilli gaafas habaqaale kuno bilchiginnaaf arranu saadile haacaaluu hunda isaa kan mirgaa ficcile qeeroo ilmaan oromoo raasan haleele hifannee dadhabne ajjechaa fi ulee sombaan nama dutaa onnee dhabanillee kai lafaa arsii sochoo himee baale jimmaa abbaa jifaar finis yaamile oromticha walloo dirmadu salale shawaayilu baabura borana kaasi gujille hararge wallaga gamtaadhaan fincille kanadda nu goodu gabroomsaa fi jale qabsoota kummaatiin arrayootti duulle oromoo lammiitoo nu mobilisoomne shakkii tokko malee yeroo takkaachuun moosisaa abbaa gadaa fi teeraan asin nu argamaati yaada kennatanii asin nu kenna jirra wallahi garuu injirru ani injirru sinin jedharra maaliif waa'ee Haacaaluudha Haacaaluun akka lakkoofsa biyyattiitti bara 2002 aartii Oromoo fi aartistii Oromootti seenee hundi keenya Oromoon bahaa Oromoon dhiyaa Oromoon kibbaa wal qixa beeknaan isa dura waa'ee Haacaaluu xiqqoo ishee isinitti himuu fedha. Haacaaluun kaleessa gaafa yuunivarsiitii Maqaleetti lubbuun ilma Oromoo tokko ajjeefamee reeffi galu bara 1994 na fakkaata keenya kophaan awwaalamu jedhee nama mormarra ejjetee dhiigaan deebise keessaa Haacaaluun nama tokko. Haacaaluun irraa gadi bu'aa waan irraa maali miti kan inni Oromoodhaaf maata godhe onneen isaa guutuu Oromoodhaaf Haacaaluun kana darballee Haacaaluun weelluu qofa miti kaleessa isa beekna otonni aartiitti hin seeniin otonni weelluutti hin seeniin waliin guddan sababa kanaa nama waggaa afur mana dhaakachallee keessatti daraffamaa ture darbiisaa tarii dhageessanitti ta'ame garuu har'as Haacaaluun kan du'e bitamuu dide dhugaa Oromoo maallaqatti jijjiiruu dide dachee Oromoo sharafee maallaqatti jijjiiruu dide dantaa dhuunfaa isaa garagalee ilaaleen beeku jaalattanii jibbitanii Oromoo hundi ni beeka Haacaaluu yeroo tokko darbee miidiyaa waa hedduu deemaa ture waa'ee isaallee hin beekna waan beeknuuf Haacaaluu akkas hin beeknu waliin waan beeknuuf hin beekna irraan dubbannu onnee isaa guutuutu Oromoodhaaf kenname Haacaaluun nama akkasitti of kennee socho'udha nama dhugaa Oromoo gurguru miti nama seenaa Oromoo soqee ifatti baasu Haacaaluun bara kijiba abbaa fardaa godhanii warqiin ijaaran abbaa harree waan jedheef ajjeefame waan biraa waan Haacaaluun ajjeefameef hin jiru haa ta'u malee Haacaaluun isa jalqabaa miti sirna mallasaa keessa eebbisaa addunyaa ajjeefame reeffi isaa lafarra harkifame kaayyoon isaa fi qabsoon eebbisaan addunyaa itti wareegame har'allee uummata Oromoo keessaa daraaraa jira Usmaayoo Muusaa fa'aa fakkaattota Haacaaluu jiru har'a kaayyoon isaanii qabsaa'aa jira uummata Oromoo dhalootatti darbe kan Haacaaluu isinii darbe siidaan Minilik har'a nurraa buqqa'uu baatu dhalootaan hin buqqaa
Haacaaluu kanaaf ajjeefameen buqqa'an. Harree yaabbattee fardaarii hin dandeessu. Kuni dhugaa jiru mammaaksa Oromoo keessallee kan jiru. Kanaaf waa hedduu jedhanii isinitti illee dheeressuu jabaadhaa. Waan nurraa eegamu waan Oromoo bahaa dhiyaa kibbaa kaabarraa eegamu giddu galarraa eegamu qabsoo galmaan ga'uudha. Wal duukaa hiriiruudha. Wal dhaga'uudha. Wal jaalachuudha. Wal kabajuudha. Quba waliin qabuu miti. Amaa keenya gorfachuudha. Waan sila dubbatamaa ture keessaati waan garaana nyaatu. Yeroo diinni biyya bulchaa jirutti hidhamee tidhaadhaa ba'e Haacaaluu. Yeroo nu ajjeese haaloo nu ba'e jedhanii yakki silaa yakka irratti dabalamu hidhamee waggaa 4 torchii ta'e nama mana hidhaadhaa ba'e. Har'a jecha afaaniitiin Oromoodha jedhee bobaa jalatti dhiiroo yeroo tokko walamanuu cubbuudha. Mana nagaatti baatanii mana nagaatti galaa ulfaadhaa kabajama. Rabbi ammallee akkanuma nama waliin falmatu naa godhu. Haacaaluu qofaa miti ammas kan wareegamaa jiru hedduutu jira. Jabaadhaa. Oromoof jabina hawwinaa galatooma. Oromoo jirtu? Jirtu? Haacaaluun jirtuu nuun jedhe jirtu? Finfinneetti deebinee ni falmannaa? Reeffi keenya akka Finfinneetti hin awwaalamne godhanii har'a helikooppitariidhaan hamboo geessaniiru. Keessatti nu ajjeesanii keessatti awwaalamuu dadhabne jechuudha. Maammoo Mazammar achi keessatti fannisanii. Haacaaluu eebbisaa addunyaa achi keessatti ajjeesanii. Reeffi keenya illee achi keessatti awwaalamuu hin jiru jechuudha. Finfinnee kaleessa kan qeerroo 5,000 walitti wareegne kan dhiyaarraa baharraa kibbarraa bakka hundaa Oromoon falmatee asiin ga'e har'a garuu nu ajjeesanii reeffi keenya illee akka achi keessatti hin awwaalamne nu godhanii helikooppiteraan hooggantoota keenya isaan kaan hidhanii helikooppiteraan fuudhanii hambatti gashaniiru jechuudha. Eenyutu kana gochaa jira? Sirnadha. Abii qofaa miti. Nuti Oromoo warra kaayyoo jala deemu miti. Nama dhuunfaa jala hin deemina. Kaayyoo jala deema. Oromoon maal fedha? Bilisummaa fedhaami? Nama dhuunfaa jala maa deemtare? Ani marroon deeggara. Marroon qabsaadha. Qawwee baata. Waan inni kaayyoon itti amanu san qabatee fan deeggara malee waan inni marroo ta'eef miti beeka. Nu galee kanaaf jennaan har'as Oromoon duuti nurraa dhaabatu itti fufaa jira. Bakka hundumaatti Oromoon kufaa jira irras. Ammas jechuudha Haacaaluun boodes. Nuti warra boo'ee manatti dacha'uu ta'uu hin qabnu. Asuma keessatti waan baay'ee beekna. Miti baramee qayyaa turre Oromoo. Asitti baramee qayyaa turre. Ta'i falmadhu hidhadhu walidhachiifna jechaan turre. Qawweedhaan malee akka gaaffiin keenya hin deebine beekna jechuudha. Yoo hidhame namni yoo hidhatte si kabaja. Yoo poolisii kee qabaatte Finfinneetti hin dhiitu. Yoo waraana kee qabaatte Finfinneetti hin dhiitu. Har'a garuu jechuudha Finfinnee keessa darbuudhaaf otoo deemtee ati nama qotee bulaa baadiyyaa dhufuu wayya jechuudhaati. Numas keessa jirtu babbareedaan biyya namaarratti kabajaa qabna nuti. Nafxanyaan waraana galcheera meeshaa galchatee jira hidhatee jira wal hidhachiisee jira nu waraanaa jira jechuudha. Nuti warra zirroo raasa tokko bitee dandeenya binnee beekna. Kana jechuudha guyyaadhaan ba'uun waan akka nuun godhu Haacaaluu jechuun nuti wajjin guddanne wajjin dhalanne. Haacaaluun nama gumaa nyaatu miti nama gumaa baasu malee. Dhiira gumaa baas Haacaaluun akka re'ee irra jettee qabdee jechuudha. Nuti warra lubbuun jiru du'e jechuudha. Akka deebii waliin deebisu gandaa jennees dhiisna jechuudha. Yeroo tokko tokko waan baay'ee deebisuu dhiisna. Yeroo tokko tokko yeroo wal qeeqnus wanti godhachuu qaba. Daangaa hayyuu keessaa ta'u abbaa fedhe haa ta'u gaafa qeeqtu daangaatti godhatu. Hin dinomsiin. Kanan jedhu kanumadha. Waanan jedhu qaba kan biraa. Oromoon tokkummaa dhaabachuu qaba. Siidaan Minilik Finfinnee keessaa buqqa'uu qaba. Buqqa'uu qaba. Buqqa'uu qaba. Abbaan biyyaa Oromoodha. Abbaan biyyaa Oromoodha. Siidaan Haacaaluu Hundeessaa Finfinnee keessatti nuuf dhaabata. Hin dhaabata. Hin dhaabata. Finfinneen kan Oromooti. Oromiyaan Oromoodhaaf ni deebiti. Ni deebiti. Ni deebiti. Oromiyaan kan Oromooti. Itoophiyaan kaleessa Jeneraal Taaddasee Birruuf hin taane. Maammoo Mazammiriif hin taane. Jaarraa Abbaa Gadaatiif hin taane. Waaqoo Guutuuf hin taane. Abbishee Garbaatiif hin taane. Anaaf ta'a. Jawaariif ta'a. Haacaaluuf ta'a.
biyya keenya abbaa biyyaatti hin taanu biyya keenya nuunfannu dhalaan Tigree kaleessa shallee taateetu ishiin kan rasaasa bittee dhiira shiirachiistee biyya asii nu geesse jechuudha. Nuti immoo kana fakkaannee goota meeqatoo qabnu otoo lubbuusaa dabarsee nuu kennu waan nyaatu dhabee daangaa irratti bakka itti kufaa jira. Tokko keessaan kan naa barreessee sitti hima. Ani naan jedhe garaa duwwaa siin loluu hin danda'a naan jedhe. Garaa duwwaa siin lola garuu qawween koo garaa duwwaa loluu hin dandeessu jedhe. Rasaasa malee lola? Hin lola? Goota meeqa qabna? Nuti jechuudha warra as jiru kun yoo dhugumaan tokko taane yoo jabaanne seenaa dalaguu dandeenya. Miti? Hin dalagnami? Asitti illee kanaan booda roorrifamnu miti? Asitti illee nama awwaalleen callisnu mi? Yoo callistan dhiigni Haacaaluu Hundeessaa sinaa nyaatu. Dhiigni Mahammad Amiin kaleessa jechuudha inni asitti du'e. Inni Harargee keessatti du'ee bineensa nyaate. Obboleettiin keenya Obstaala keessatti ajjeefamte. Inni kaleessa Iluu Baaburitti du'e. Obboleeyyan shanan kaleessa Wallagga keessatti du'an. Dhiigni isaaniin waa nyaatu. Lafeen isaaniin waa waraanu. Waadaadha. Walirraa geessinu. Oromoon tokko. Addaa waliin qoonnu. Galatooma. Tillee. Dheeraadha. Akkam jirtanii baga nagaa taatanii akkuma beekamu wanti har'a asitti wal qabee kuni Oromoodhaaf birmate waan biyya Itoophiyaa sana keessa jiru beekna. Oromoon gaafuma rakkate walitti dhiyaata. Namni biraa as keessa fuula argaa hin jiru. Namni biraa nu biraan dhufne rakkoo keenya numatu walii jirra jechaadha. Garuu nuti kanan beeknu yeroo dheeraa waan Oromoo qabu kun Oromoon gaariis ta'e yaraa ofumaaf danda'uusa beekamaadha. Kanaaf mee wal maddii ilaalamee namni biraa jira isin keessa? Jiru. Maaliif kana ta'uu danda'e? Maaliif waan kun akkas ta'e? Nuti biyya sanarraa adda dhufne moo biyya sana keessa hin jiraanne moo biyya sanarraa adda namni keenya maaliif akkana ta'e sammuu keenya keessa nu haa taa'u? Yeroo baay'ee namni keenyatti fayyadamanii akka mooyyee sana darbatu galanni mooyyee darbaadha jedhanii. Haacaaluun nama keenya qofaaf miti inni qabsaa'ee waan gumaachuu danda'u hunda gumaachee sabaaf sablammii biyya Itoophiyaa jiran sana hundumaaf akka afaan isaaniitiin baratan akka aadaa isaanii beeksifatan akka eenyummaa isaanii calaqqisiifatanii fi nuti waraanni keenya kaleessas qabsoon keenyi sirna kanaan dura ittiin nu garboomsaa ture waggaa 50 namni keenya kanfaltii adda addaa irratti kanfale sirna nafxanyaati. Sirna nafxanyaa gaafa jennu nuti nama saba maqaa nama oofnee Amaara hin jennu Tigree hin jennu sirnadha siisteemiidha. Namootni keenya sana keessatti mirga amantummaasaa, mirga afaansaa, mirga eenyummaasaa kan itti wareegan, kan itti dhabe sirna sana keessa malee namni yookaan sabni Amaara jedhamu sun yookaan sabni Tigree jedhamu sana miti falmiin keenya jechaadha. Falmiin keenyi sirna wajjin sirna kanaan dura darban haga har'aatti sirna kana waliin jechaadha. Ammas warroonni sirna kana utubuu barbaadan sirna deemsa kaleessa uummata keenya fixaa asgee kana deeggaruu warri barbaadan lolli keenya waa lama tokko federaalizimiidha. Federaalizimii jechuun maal jechuudha? Namni hundumtuu waan itti amanee hojiirraa oolchatu jechuudha. Waan federaalizimiitti amanu wanni kaan immoo waan kaleessa simbulchaa dhimma keenyatu sii beekaa anatu olaantummaadhaan na jalatti bulta jedhee warri falmuu arrallee qabsaa'aa keenya kana kan yeroodhaan irratti kan kaafee akka fudhatamu gochaa jiran laayinii kanarra warra dhaabbatanii jiran jechuudha. Warra kaleessa waggaa 27 Tigreen awwaara keessa buustee sirni kun dhumeera fixateera jedhanii bira darban har'a awwaararraa sirni amma dhufaa jiru kun immoo harcaasee ganaa wanti isaanii yaadannoo isaanii irratti haaromsaa har'a namni keenya tuffatamee gatii namni keenya kan fadeen gatii takka dhabee kaleessa Haacaaluun diina meeshaa akka hidhatee jiru sana fuuldura dhaabbatee onnee cimaadhaan waan sana hunda gaafa godhu namni as bahee dubbatee hin jiru. Har'a garuu Finfinnee keessatti namni keenya mataa keenya gadi qabannee akka salphannu akka qaanfannu akka ofitti amanummaan keenya bu'ee warroonni kaleessaa daandii kaleessaa irra deemuu barbaadan immoo caalmaadhaan
waan amma haala argaa jirru kuni waan godhamaa jiru kanumaan jechaadha. Iccitiin biraan jiru iccitiin keenya lolli keenya falmiin keenya ammallee Abiy akka Abiy Ahmed warra jennu kana qofa osoo hin taane siistema kaleessa barbaadan isaan irratti an qabsaa'uu barbaadu nuti. Laayiniin keenya beekamaadha. Maal irratti akka falmannu maal irratti qabsoofnu beekamaadha. Sirna kaleessa nu bulchaa ture sirna nu garboofachaa ture sana irratti nuti qabsoofnu. Kanaaf ammallee borullee diinni keenyi sirna kana jechaadha. Kanaaf sirna kana qulqulleessinee baanee sirna nuuf ta'u sirna hawaasa bal'aadhaaf ta'u kaawwachuudhaaf qabsoo barbaachisa. Akkuma yeroo adda addaa Jawaar jedhu qabsoon kun daansiidhaan mitan iddoo kana gahe.